Na dhageessanii? Amma qulqullaa'eera dubbadhu. Hayyee baga asitti walitti qabamne dhimmi walitti qabamne kuni karaa hedduutiidhaan daayimenshina hedduutiin ilaaluun barbaachisaadha. Amma karaa shari'aatiidhaan yoo kan ilaallamu yoo ta'e maalirraa ka'ameeti wanni kun shirkiidha kan ja'ame yoo ja'ame san ummata amantaatiif dhiifna sheekotiif dhiifna. Isaan akka gaariitti explain godhanii lafa kaa'uu danda'anii amantaa namni nama daangeessuu danda'u hin jiru. Garuu ani from perspective of sociology irraa ilaala, ani hawaasa irraa ilaala. Gaafiin an ummata Oromoo gaafadhu, gaafiin ummata iskoolaarii takka immoo beektota ilmaan Oromoodhaa gaafadhuutu jira. Hawaasni yeroo akka hawaasaatti waliin jiraannu, Oromoo jennee yeroo jiraannu namni tokko amata lakkaawwata. Isinii galaa miti? Every society has got his own new year. Kalaandara mataa isaa qaba. Osoo namni amantaas hin fudhatin, Islaamummaas, Kiristaanummaas, Judaismis, Buddhismis, Hinduismis, Shintoismis, osoo amantaa takka osoo hin fudhatin dura, every society is counting his own year. Amata mataa isaa lakkaawwata. Oromoon mee amanni haareyni isaa akka hawaasaatti kan waliin qabnu, akka kiristaanatti, akka muslimaatti, akka beenxeetti, akka judaizimitti, akka waaqeffataatti, mee amantaan maali amanni haareyni waliin qabnu mee kan nuti lakkaawwannu. So kuni history faalleeysanii hawaasa keenya kana akka inni amata haaree isaa hin lakkaawwanne godhuudhaaf shirri Atsee takka immoo warri sirna nugusootaadhaan ummata Oromoodhaa cunqursuu fi bulchuu barbaade santu sirna karaa biraatti daayivert godhee humna Oromoo facaase. Sirni gadaa dura kan inni itti faca'uu danda'u bakki Oromoon irratti walitti dhufee amata haaree isaa kana gaggeeffatu ja'anii malkaa takka immoo gadaa shaneenuu bakka isaan itti kabajatan odaa nabee, odaa roobaa, odaa jennee yaamnu kana hundarratti akka inni hin irreeffanne godhaniititi adda facaasanii humna Oromoodhaa adda facaasan jechuudha. Akka Oromoo walitti hin dhufne godhanii jechuudha. So maal of keessaa qabaa? Political missionii of keessaa qabaa jechuudha. Kana keessatti amantaa wanni arkinu takka illeen hin jirtu. Warri sirna gadaa kana fuudhee takka immoo malkaa kana akka gaggeessu warri qabu dhadhaa dibuu muka hin jiru aadaa Oromoo keessatti kuni waan haaree dhufee jedhanii dubbatanii jiran. Maal barbaaddu jaran? Maal feetan? Kuni abbaan gadaa Oromoon gadaan bulti eega jenni. Sirni gadaadhaa dimokiraataa eega jenni. Sirna gadaa san keessatti yoo shirkii hin agarre nuti. Harargeen sirna gadaa mataa isaa itti bulu qaba. Arsiin sirna gadaa mataa isaa itti bulu qaba. Maccaa Tuulamaa sirna gadaa inni itti bulu qaba. Namu sirna gadaa isaa keessatti gaafa inni irreeffatu yoo hudduuba deebitanii bara 1850 irraa kaaftanii yoo sana booda laaltan namu malkaa isaatti takka immoo tulluu isaatti irreeffata. Irreechi kun yoom bu'aadha? Eventii kamirra oola? Yeroo kamirra oola? Maaliifi scientifically waan kana investigating goone history barraawee waan hin qabneef Oromoo keessatti confusion uumanii akka Oromoon sirna humna isaa kana walitti hin deebifanne akka ayyaana isaa kana inni hin kabajne akka inni shakku godhaniititi humna Oromoo adda facaasuudha. Bilooma Oromoo laaffisuu fi laamsheessuu irratti dalagamaa bahe. Ani amantaan kiyya Hamzaa Hussein Ali Khabir Sheekhu Qaasim Araarsaa Naga'ooti. Ani amantaan kiyya Islaama. Ani Muslima. Laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jedhee nama amanu. Garuu yeroo tokko waan tokko yeroo mormu loojikiidhaan morma. Histiriidhaan morma. Political perspectiveidhaan morma. Economicalidhaan morma. Spiritualidhaan morma. Culturalidhaan morma. Moralidhaan morma malee siigalee akkanumatti ija guduunfadhee waan tokko blindly waan san dimshaashumatti hin cufuu jechuudha. Faayidaa maal qabaa irreechi yoo jennee gaafanne? Irreechi abbaa
abbaan malkaa san gaggeessu waan kana godhuun waan ummanni achitti dhufee waaqeeffatu takka illee hin jiru irratti mukarratti dibuun malkatti amanuun takka immoo waan rabbiin uume san waan san nuu godhi ja'anii gaafachuun hin jiru aadaa keessatti jedhe. Okay, it's very nice. Shirkii irraa qulqulluu ta'ee jira jechuun maal gaafataa jira? Namni muslima ta'e, namni kiristaana ta'e, namni hinduizimii ta'e, namni shintoozimii ta'e, namni budizimiitti amanu, namnummaan abbaan fedhe yoo amantaa islaamaa takka immoo inni muslima hin taane yoo rabbii isaa itti amane maal je'ee jira? Laa ilaaha illallah je'ee jira. Qooda ilma nama qooda Muhammad Rasulullah qooda Muhammad Rasulullah jechuu barsiisuun namicha muslimaa irratti eeggama. Namni kun qulqulleessee jira. Rabbii kiyya tokko qofa waaqa garba gurraacha keessa jiru je. Waaqa garba gurraacha keessa jiru jechuun scientifically arraan tana universe bakki jennee nuti odeessinu takka immoo samii jennee wanni nuti odeessinu kun it is about a black hole. Do you know this one? Oromoon arraa miti. Bara 3 dura bara 4 dura akka saayinsiin waan maali rokketii gadi dhiiftee saatalaayitii ergitee arraan tana yuunivarsiitiin black hooliidhaa jettee beeyte Oromoon waaqni arra argamu nuti bar arshii ol jennee dubbannaami rabbiin eessa jira? Siigalee arshiin san akka dukkanate booqaan gurraachisan maali? Yeroon kuni gannarraa kara birraatti baga yaa rabbi nu baafte jechuun bar duumessaa fi akkasumatti there is a lot of thunder span wanni jira bakakkaalee gurguddaa kan nama sodaachisu kan roobni isa arraan tana climatic changein osoo hin dhufin duraa yeroo Oromoon bakki inni jiraatu top wanni gubbaarra jiraata haayilaandii gubbaarra jiraata roobni bara 19 duwwaa fi bara 18 shantamootaa fi sana dura roobuu ture roobnummaanuu inni nama sodaachisa. Yaa rabbii kiyya rooba bakakka akkasi qabu rooba akkasi nama sodaachisu samii gurraattii san tadhooqqeen isii nama keessaa hin baafne sa'a itti oofuu hin dandeenye yaa rabbii kiyya san keessaa nu baafte kara birraatti baga nu fiddee je'ee rabbii isaa galatoonfatu jira malee siigalee waa sharrakaa hin jiru. So that amma maalitti deebina seetan kara yahudaatti isinii deebi'a. Oromoon kaalandarii qaba. Kaalandariin addunyaa irratti lakkaawamu it is a 2 types of calendar. One is a lunar, the other is a sun. Tokko kan ji'aadhaan lakkaawamuu fi lafti aduu irratti marsitee lakkaawamuu jechuudha. Oromoon perfecti kaalandara perfecti ta'e siigalee luunaarii lakkaawwata. Amanni isaa yoo laaltan sirna Yahudaatii wajjin sirnoota Middle Eastiitii wajjiidhaani amatni haareen isaa wal fakkaata. Arra Minilik bara 18 irraa 50 asii kaasee akka Oromoon malkaa isaa gubbaarratti gizee irreeffatu የመስቀል በዓል የመጣበት ዋና ምክንያቱ አመት ባሉ ኤግዚስት አድርጎ አይደለም ኢንቴንሽናሊ ነው እዛ ላይ የመጣው hinjiru sana dura maal irratti dhufe Oromoo achitti waaqeeffatu Oromoo achitti irreeffatu malkaa sanitti bishaan itti facaasanii isin kiristaanoo miti arraami anaa miti seenaa hayyuudhaa warra ta'e hudduuba deebitee yoo gaafatte Oromoon akka malkaa san dheessu akka humni isaa san facaatu amantaa sodaatee akka deemu godhan nuti amantaa biraa fudhachuu hin barbaannu jedhanii jechuudha. Siigalee ka achitti irreeffatee hoo dhaqanii bakka sanitti amantaa milikkata biraa irratti dhaabuu turan. Dhaqanii tulluu inni irratti wanni jedhu san irratti irreeffatu. Waa irratti dhaabaa turan. So historically wanni nu garsiisu maali? Lafti Kuush san, lafti Piraamidii biqilchite san, lafti sirna gadaa dimokiraasii addunyaadhaaf burqisiiste san, sammuun san akka hin jiraanne, systematically ummata san diiguu irratti hojjetame, nuhoo arraan tana maaliif generationni kuni seenaa keenya hudduuba deebinee qorannee baafnee siigalee Oromoon kaalandarii inni qabu mee eessa jira arra Arsiin
maali maccaatu lamni sikkoo mando booranni mee akka amata haariyaatti sirni inni walitti dhufu namni hundinuu Israa'el mataa isaa amata haariyaa qaban warri Arabaa amata haariyaa mataa isaa qaba osoo laal dhageeffadha osoo islaamummaan hijraan hin ka'in dura wanni odeessaa jiru sii galee warri Ameerikaadhaa warri Yuuroppaadhaa namu hawaasni hundinuu amata haariyaa mataa isaa qaba where is the Kush New Year yoo deebitan akka riferensiitti fudhachuu yoo barbaaddan deemaati Sidaama maal kabaja Cambalaalaan maal kabajan warri Dabuub maali jettee yoo gaafatte amata haaree isaati Cambalaalaa Irreecha and others warri amantaadhaan fakkaatee dhufaa jiru amantaa warra Kuush kaalandara warra Kuush kanatti itti maxxansanii karaa amantaatti garagalchan malee akka yeroon geesseen jeetti nama parsantii tokko hin guunne takka ammoo wanni kun keenya jennee akkanumatti dhiibneetuma karaa amantaatti geessine kasaaniiti jennee histirii Oromootii fi faaktii Oromoo diiguun barbaachisaa miti asumarratti hin dhaabaa yoo barbaachisaa ta'e immoo sirna kana dubbisu yoo barbaaddan Kuush amanni haareen isaa akkamitti kabajatu ture waan jedhu namuu googilii seenee rifarii haa godhu sana booda deebinee historical background irreechaa jechuun maal jechuudha jennee examine haa goonu waan dhugaarratti dhaabbate irratti finnee walitti haa falminuun ja'a galatooma. Hedduu galatoomii yaada bal'aa fi yaada bilchaataadhaan nu kaafte akka olomaa'iin waan kaasanii jiran wantoota isa shirkii godhus kakaasan jiru. Hayyoonni qorattoonni gadaa Oromoo seenaa Oromootis namni bilchaataan akkuma Hamzaatti nu kaase tokko wanti dur Oromoon godhaa turte caffee sirna gadaatti tumataa turte cufti isaa jijjiirameeti abbaan gadaa ammaan tana sirna gadaa hooggana jedhuyyuu mataan isaatu shirkii geggeessaa akkaataan inni itti geggeessu shirkiidhaa akka amantaa Islaamaatittis akka aadaa Oromootitti illee akkasittiin jirtu seerri Oromoon tumatti illee akkasittiin jirtu. Wanni kun dhugumatti gadi fageenyaan baratamee qajeelatti waan Oromoon hin qabne waan haarawaa amma fidanii wama fedhan laaqan kana adda bahuudhaa qaba uummataa fi kamiinuu taanaan. Kaagama olomaa'iin wantoota diiniin Islaamaa dhoogu kamiinuu lafa kaa'anii jira. Akka warra qorattoota seenaatitti ammootu wanta kalee uummanni kun qabu qoratanii uummanni kun kaleessa kana qabaa kun jijjiiramee kana ta'e kun jijjiiramee kana ta'e kun micciiramee kana ta'e jedhanii lafa kaayuun suni gahe qorattoota seenaatti natti fakkaata. Gaafii asirratti ka'e wantoota irreecha keessatti geggeeffamu maal fa'a turan? Irreechi kun akkamitti jalqabe? Yoom jalqabe? Eenyu jalqabe waan jedhu ture gaafichi. Dubbiin kun babal'atee baay'ee deemee sheekollee illee yaada irraa kennanii warri Islaamaas obboleettiin takka fata kiristaanaa takka dhuftee waan achirra geggeeffamu waan hedduu lafa naa kennu. Waan hedduu barreeffadhee illee qabu. Namni Islaamaa ammootu gahee isaan irraa eegamu gaheen sheekoleen godhan daawaa godhuudha. Bakka kanatti kuni shirkiidha jedhanii lafa kaa'anii jiran. Ka ammoo tokkummaa agarsiifanna jedhulleen jira kuno tokkummaa ofiitiif uummanni kun achi dhaqaa jedha yeroon geessee fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf obboleessi keenya Hamzaanii wanti kun seenaa keessatti Oromoon mee bara haarawaa isaa akkamitti kabajata uummanni Kuush jedha. Fakkeenyaaf akka Islaamaatti nuti bara haarawaa kabajuutti waan shari'aan nu eeyyamtu olomaa'ii dhiisata sheekolee dhiisa. Fakkeenyaaf gaafii akkanaa kaasee jechuu innillee. Obboleessi keenya hammaan asamma cidhaa kanaan jirtullee wanni ati kaaftee yoo ani dhaqee malkaasanii waan isaan godhan kana isaan waliin hin godhin bakka san dhaqee bashannanee ofirraa waa nyaadhee waa dhugee galee maaltu jira akkamitti dhoogaa ta'a jedhu kaasee sheekamee kanarratti waan jettan jedha isinillee. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waa'ee irreechaa kanaa fi waan amma obboleessi keenyallee yaada kaase kanarratti tokkoffaa amantii Islaamaa keessatti yaada wal dura qabachuu fi ragaadhaan wal falmuun dhorkaadhaa miti. Ragaadhaan wal falmuun dhorkaadhaa miti ragaadhaan. Ragaa hoggaa jennu amantii Islaamaa keessatti ragaan waan lamarraa madda. Wanni inni irraa maddu
qur'aanaa fi hadiisarraa madda hoggaa waa'ee dhimma amantiidhaa dubbannu. Waan lamaan sanirraa wanni madde yoo wal gubbaa dhaabbatanii hunuu hadiisni kunis akkana ja'aa quraanillee bakka kanatti akkana ja'aa jedhanii akkasitti namni biraa ani ayata kanaa fi quraana kanarraa akkanam fahame jedhee sheekha biraa tokkoon immoo akkaati fahamte kana ani hadiisa kanarraa hin fahamne yoo jedhe suni gartee wal falmii shari'aa islaamaa keessatti yookaan wal haasawiinsa shari'aa islaamaa keessatti dhoorkaa qabuu miti. Gaafii namni hin beeyne gaafachuunis shari'aa islaamaa keessatti dhoorkaadhaa miti. Rabbiin quraana keessatti fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun jaa yoo hin beeyne warra beeku gaafadhaadhaa jaa. Kanaafuu namni hin beeynes gaafachuun dhoorkaa miti. Namni beekullee irra gaanfalmuun dhoorkaa miti. Hoggaammoo waa'ee irrechaa kanatti deebine yeroo hedduu obboleeyyan keenya kan irrecha kanaaf ilaalcha gaarii qaban yookaan dhaquu qabnaa warri jiru kuni warri yookaan piroo irrechaadhaa kuni wanni isaan jedhan irrecha kana gartee dhugaadhaa waaqeffatummaadhaa wajjin walitti qabatiinsanii qabaa amantiidhaa jedhanii warra amanantu jira gosa lama isaanuu warra amantiidhaa ammoo an amantiif hin dhaqu awwanni dhaquuf sabboonummaa tokkummaa ammallee gartee oromoo walii qabamtee argamuu waan akkanaa kun poozitiivli oromoo gargaaraa gama turizimii itti da'uu danda'a namni gaa fuulduraaf yoo bilisomne jedhanii amanan qabsoota namoonni jedhamunillee yoo dabartee bilisummaan baanantunillee akkuma jedhamu kanatti akkuma namni aktivistoota amanu kanatti yoo dhuftes turizimii addunyaatiif maaliif dheeyinaa warra jedhu jechuudha achuma jala neexa jara kan hundaa'u bilisummaa boodas warra biraa jira warra immoo amantii mitii jedhee falmuu jira warra muslimaa keessaahis warra irrecha deeggaru amantii biraa hordofanirra ammoo qorannoon waa'ee irrechaa kuni warra tiktookii fi feesbuukii fi yuutuubii irraa haasa'u dura warra hayyoota jedhamaniin galmaawee barreeffamee jira. Dura waa'ee amantii kajoo kana sabachiifnee sanboodaan ilaalcha amantii islaamaa irratti isin kan gabaabse jechuudha. Tokkoffaa fakkeenyaaf akka referansiitti kitaaba ilaalcha Oromoo barroo aadaa seenaa fi amantaa Oromoo jedhu kitaaba Dirribii Damusiin katabee pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tulamaati. Kitaaba kana ka barreesse inni qorannoodhaaf kana kanaaf barreesse. Achirratti inni nama hedduullee koot godha kan Ingiliishiidhaan isa dura qoratan. Fakkeenyaaf dura bakkummaan dubbiin irraa jalqabdu waaqayyoon nama uumeedha akka amantii yookaan maayitooloojii Oromoodhaatti waaqayyoon nama uume namni immoo amantii fi tolfatee jira. Qaalichi biraa kan inni koot godhee Oromoos created their religion waaqeffannaa jira namni kitaaba kana katabee obbo Saamu'eel Dafaa Jaamoo Jaamaa bara 2010 katabe. Nama hedduu koot godhee asumarraahu amantii tana nu tolfatee jee amana warra waaqeffannaa sanirraa Dr. Gammachuu Magarsaa akkas jedhaa sanirraa Alii Abdii kaamaan tan dhiyootan hidhamee bahe sunis akkas jee amanaa jechuudha. Haa ilaalchi isaanii waaqeffannarra wal dhabu malee amantii nu tolfate irratti wal hin dhaban. Okay, sanbooda irrecha yoo akkamiin ilaalan amantii tolfannee irratti eega walii ganne booda irrecha akkaataa itti ilaalan akkaataa pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tulamaa Dirribii Damusee fuula 74 gubbatti irrecha yookaan irreessa jira jechuun marga coqorsa daraaraa yookaan baala jiidhaa maqaa galata waaqaatiif bakka murtaa'e tokko kaa'udha. Waaqa nagaa kennee waaqa marga kana magarsee waaqa biqiltoota san daraarsee bakka malkaatti dhaqanii galata isaaf galchuudha aja. Akkaataa warra gartee waaqeffannaatti namni irreechi waaqeffannaa miti jedhu ka warra waaqeffataa irraa ta'e ka dhimma amantii waaqeffataa beeku kunis hin jiru. Ammoo okay soorsiin bakki wanni kun irraa dhufe bakki irraa eegale waaqeffannaadha. Eega achi walii galle boodaan amma garuu namni hundi waaqeffattummaaf hin dhaqu kajoo kanatti deebinaa jechuudha. Namni hundi waaqeffattummaaf hin dhaqu yookaan bishaanis facaasuuf hin dhaqu namni kun. Wanni dhaquuf achitti illee dhaqee oromummaa isaa agarsiisu tokkummaa isaa agarsiisu wantoota pozitiif fakkaatan ka dubbannu kana jechuudha. Okay, kanaaf immoo deebisaan amantiin islaamaa waan isiin jettu amantii islaamaa keessatti
akkaataa gartee amantiin itti lafa waaqiis gosa amantiin islaamaa dalagaan ilma namaa niyyaadhaanii kajoo namni muslimaa hundi dhaga'ee jira. Ammoo niyyaa gaariin hojii tokko ka duraan dogongoraa bareedaa hin godhuu jaa. Niyyaa gaariin hojii dogongoraa tokko bareedaa hin godhuu jaa. Amantiin islaamaa akkas barsiisaa jechuudha. So amma irreechi kuni soorsiin isaa bakki irraa dhufe akkaataan itti dhufe egaa amantii ta'e amantiin islaamaa ayyaanota amantii jeeneraalii addunyaa kana gubbaa jiran hunda akkamiin ilaalti. Rakkinni guddaan amma gartee warra sabboontoota Oromoo irraa gartee itti gartee xiqqashoo itti ulfaate akkanaan harkutti Oromoon yaadaa zeen gabrummaan yaadaa zeen islaaman yaadaa waan sadeen kana qofaa jira. So waan sadeen kanaaf furmaata kan dhufe. Akka waan islaamni yookaan Oromoo fi gabrummaa fi islaamni qofti hin jiranii akkasii miti. Islaamni universal religioniidha. Biyya hunda jira. Biyya hundattuu aadaa biyya san jirtu konfront godha. Dura gaafa makkaa ka'ullee aadaa ummataa konfront godhee lafaa ka'e. Ayyaana isaanii konfront godhee lafaa ka'e. Konflikt godhee lafaa ka'e ni dida. Waay rabbi biraahi jechuudha amanna. Waan san kadide Allahaadha jenne amanna. Ayyaanota duraan jirantu jira dide islaamni guututti ka arabaatis. Madiinaa fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya. Waggaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Madiinaa dhaqee ayyaana lama qaban waggarraa. Maali guyyaan lamaan kun jaanii gaafate Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Walit dhufnee gammannee akkanatti tattaphannee tokkummaa keenya waatee bargaa jechuun poolitikaan gidee hunda waan jijjiiramuuf gaafas namni poolitikaa ittiin dhaadatu kana waan hin qabneef gammadumaaf walit dhufaa ni gammannaa jedhan. Okay, jee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam go ahead waan kana wajjoofnaan jenneen. Okay, Rabbiin waan irra caalu lama bakka isiniif buuse Iida Arafaa fi Iida Alfixiriidha jeen. Nuti ummanni muslimaa iddi keenya jee. Ammas hadiisa biraa keessatti hadiisa Abu Daawud iidunaa ahlul islaam iidul adhaa wa iidul fixir jee. Okay. Amantiin islaamaadha ayyaanota amantii gaa addunyaarra jiran kana globaalii addunyaarra jiran kana murtiitti kan ite malee Oromoon gabrummaa keessa waan jirtuuf seera haaraa Oromoodhaaf hin qabdu. Yookaan Oromoo feevar hin gootu waan Oromoon gabrummaa keessa jirtuuf. Amantiin islaamaa yookaan Arabas feevar hin gootu. Yookaan Faranjii feevar hin gootu. Yookaan immoo warra humna qabu, paawara qabu, nikuleera waan qabaniif seera isaanii feevar hin gootu. Hunduma konfront gooti jechuudha. Fakkeenyaaf ayyaana yeroon geesseen beeku Ameerikaa keessatti haalaan kabajamu. Ayyaana gartee biyya nan jiru Kaanaadaa kanattis haalaan kabajamu. Ayyaana Thanksgiving jedhamu jira. Irreecha Faranjiidha jeen. Thanksgiving galata waaqayyoof galchu asliin isaadha. Waan biraatee miti. Hedduu kabajamaa jechuudha Ameerikaa keessattii fi Kaanaadaa keessatti. Maal ilaalchi amantii islaamaa maajoritiin ulamaa islaamaa maalirra jiran? Ayyaana kana kabajuu moo hin kabajinaadha? What is their evidence? Hoggaa waan kana hin godhinaa jedhan. So ayyaana Thanksgiving itis amantii ramaddaa godhuun hin ta'u kajoo gartee ulamaan islaamaa tun guutuun jechuu dandeessaa. Nama gaa akka harree adii keessaa bahe lakkoitu jamaan guddaan kanarra jira. Indiyaa fudhatta. Indiyaa gidareetti ayyaana diyoolii jedhamtu jira. Islaamni odoon dheeyne dura ka qaban uummanni arrallee ka qaban. Diyoolii rijeekti godha hoggaa achi dhaqeessa. Yookaan ayyaana biraa ka horii haa ta'u ka fedhe haa ta'u rijeekti godha. Chaayinaa hoggaa dhaqe ayyaana Chaayinaa ka amantiidhaa hojii wal hidhata qabu islaamummaan hoggaa dhaqe rijeekti godha. Keeniyaa hoggaa dhaqes rijeekti godhe Somaaliyaa hoggaa dhaqes rijeekti godha. Islaamummaan universal religioniidha. Oromoon waan gabrummaa keessa jirtu feevar Oromoon godhu Amerikaan paawara waan qabduuf seera Ameerikaadhaa feevar hin godhu. Fakkeenyaaf biyya tana keessatti biyya Faranjii keessatti uummanni kiristaanaa maalii fi fakkeenyaaf gays marriage fi LGBTQ+ fudhatanii jiran. Like almost 100% fudhatanii jiran. Churchuma dhaqanii achumatti whatever gartee qara'u qara'ee waliin ni haa godhaa jechuudha karaa amantii isaaniitiin. Islam still rejected asnimo jiranii sheekoti rejectuma gooti. Why Islam confront all these ideas? Why? Why Islam confront all these gartee holidays and these rules all seera kana hunda? Maaliif Islam akkana waan kana hunda reject godhee akkana strict tahee akkanatti nu Ameerikaa powerful tan hunda LGBTQ bla bla samit dhoyne hin beeynu nuti hin dalaynutti. Kajoo Islaamni why?
maaliif masgida keessatti dhufee warra LGBT kun akka wal fuudhu isheenii tokko kalalla hin baan yoo as bee akka harree adiitti. Because islaama kanaatitu amantii Allahaati. Jijjiirama ilma namaa wal gahiidhaan jijjiiramus hin fudhatu. Riifoormii ilmi namaa aqli isaatiin yaadee bareedaa jedhee irra walii galee riifoormiidha jedhee hin fudhatu. Yoo waan rabbiin ganamaan buuse sanii wajji wal faalleesse. Rakkinni kun bakka kanarraa madda malee islaamaa fi yookaan Oromoon wallabbiirraa kakee osoo hin taane yookaan sheekkootiin islaamummaa jibburraa kakee Oromoo jibburraa kakee miti jechuudha. Namni hedduun waan kana feebar godhan ayyaana irreechaa kana dhaquu qabnaa warri jedhan sheekkootiin tun Oromoon jaalattu akkana jedhan. The same jedhama sheekni Hindiyaa keessa jiru. The same jedhama sheekni gartee Western country keessa jiru homophobic jedhaniin irra guddoo isaaniitiin warra fuudha wal fakkaatu hin hayyamne jedhanii jechuudha. Islaamni ayyaana addunyaa ka amantiidhaa ka inni qeebale tokko illee hin jiru. Waa'ee nama tokko kareeffatan haasa'u turee jira. Irraan gabaabsaa. Waa'ee amata haarawa jiru kana. Islaamummaa keessa guyyaa fi amata taarikaan beekuudhaaf yoon taane achitti amata haarawa ayyaanni jedhamu islaama keessa hin jiru. Islaamni amata lama qofaaf beekamtii kanne. Fedhu araba irraa maddee faranjii irraa maddee abbaa fedhe irraa maddee iddantaan qabu islaamni sana. Islaamni ayyaana lamaaf beekamtii kanne. Nama ani muslima if hin ja'uuf. Ayyaana lamaan beekama iida lamaani jechuudha. Ka torbaaniidhaa sun iida xiqqishaa. Rakkinni ka dhufu hubannaa amantii islaamaa kanarraa. Namni sheekaa gabbihee waan kana didu kunillee amantii islaamaa haala kanaan hubachuurraa. Yoo gaa sheeytichi kana himu kun akka rakkootti halaalamu taate rakkinni sheeytichaa hojii osoo hin taane islaamummaan rakkina qabaa jennee warri waan kana dinnu suni islaamummaa tana carraa lama kan nufi qabna. Carraan tokko as fuunee ilaalu waa'ee sheekotii tana dhaggeeffachaa oolla gidee hundaa'u. Waa'ee namni areeda dhedheeree fi as gabbahee waan nuti himaa oola. Waa'ee maaliif islaama kana hunoo quraanni lafa jiraa nuti as fuunee hadiisni lafa jiraa nuti as fuunee ifirraa qaraanee sheekotii tanas firraan dhorkine. Like any other books islaamni akka kiristiyaanaa dura amanii san booda qara'iin jiru. Qara'i feetun amanin na qara'i jee quraanni chaalenjii lafa kaa'e. So quraana sanas fuudhaniituma qara'anii hadiisa sanas fuudhanii qara'anii sheekotii gartee waxaxee feesbuuk warra jedhamu kanaa fi darasuma xixiqqoo tanaan nu cinqe warra jedhamu kana hunda isaanii walitti maaliif dhufnee evidensiidhaan tiraash hin goone. Moo amantiin islaamaa gaa fedhinnaa kiyyaa fi fedhinnaa nama biraa jala hin deemtu. Fakkeenyaaf sheetichi akkana midhaan kan kee nyaatanii midhaan abaluu jennaan dhaabaa safaraa jee. Barka horiin keeti jennaan ciibsaa jee. Sun fedhinnaa isaati. Fedhinnaa isaati. Waa'ee fedhinnaa sheetichaa osoo hin taane hoggaanum tokko waa'ee irrechaa himu maybe akkaataan ittiin mul'abuu danda'a tokko aggressively gartee dubbii tana jajjabeessee himaa tokko immoo politely himaa tokko immoo akkaataa inni itti haasa'u asliidhaan ganamaan nama iyyuu yookaan nama booyuu isaan malaa. Wanni inni dabarse ergaan sun miizaana shari'a islaamiitiin laaluu qabna eega namtichi islaamummaa irraan dubbadhaa kajootaati. Tanaaf jecha obboleeyyan keenya warri waan kana gartee deeggaran kuni ani deeggaruu keessan san irraa gartee rakkina guddaa hin qabu. Wani nan rakkina irraa qabu akka nama ragaa qabu amantii islaamaa irraa hoggaa dubbattan sani rakkoon jirti. Akka nama ragaa qabu. Okay an carraa hunoo islaamummaan carraa isinii kan itee jirtiiti. Anillee invaayitiin isin godha. Quraan Ingiliishiin jira, Amaaranyaan jira, Oromoon jira. Oromoodhaan translation lama qaba. Kasheerra shaadii fi kabiraa kagaalii abbaa bora. Afaan Oromootiin kitaabni hiikame hedduu. Ingiliishiin hedduu. As fuudha kitaaba kanas qara'a. Warri waaqeffataalleen kitaaba kanas fuudha qara'a. Islaamummaan faayitu godhuufillee isin gargaara. Like islaamummaa tanaanuu loluufuu isin gargaara. Because ragaa irratti waan falamtaniif jecha. Anam fakkeenyaaf darasaa ta'uu yaa hojii darasaa xixiqqoo waxaxee feesbuuka gubbaarra nama rabbashtu ta'uu yaa hojiin kitaaba namticha waaqeffataa kana manaa hin qabaa jechuudha. Kitaaba gartee riisoorsii guddaadha jechuun manaa qaba. Akkasuma kitaaba baayibilaatis morma kanaa hin qaba afaan lamaanii isin garsiisa. Maaliif kitaaba baayibilaa amma kana baayibila kun baayibila afaan Oromoodhaati. Waggaa 10 wayii fi qaba jechuudha. Waggaa 18 ta'a kitaaba kana kan hin qabaachuu eegale. Baayibila afaan Amaaraatti hin qaba.
So why not you give chance for Islam? Tagardee, why not you give chance for Islam to read it? Maalif chance in kaine Islam kana dubbisuudhaaf. Sheekootii waxatee tanas ofirraa dhahuuf isin gargaara. So kana jechuun isin jiru irreechi amantiin Islaamaa irreechaaf seera kophaan qabdu. Seeruma gartee duweeliif qabdu, seera tenkisgiviikiif qabdu, seera kirismasiif qabdu, seera ayyaana cuuphaaf qabdu, seera ayyaana gartee gartee biyya fedhetti jiruuf qabduma qabdi malee kophaatti Oromoon gabrummaa jala jirti. Uummanni kun miidhame. Kanaafuu ayyaana kana amantiillee ta'u ni hayyamnaa jedhanii walgahiin waan ta'uu miti. Yookaan immoo akkana fakkaatutti bakka san dheenee salaatallee waan salaannuuf ni tahaa jennee waan goonu miti. Akkana fakkaatu waan hin daleeneef jecha Rabbi biraa eegatee akka Muhammadi fakkaatu miti. Eega Rabbi biraa ta'e akka Muhammad bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib fakkaatu miti. Alayhi salatu wassalam. Akka isa fakkaatu miti. Akka Allahan je'ee ka Muhammad dabarse jennee amanna malee akka Muhammadi fakkaatu miti. Islaamaan Muhammaditti illee sallallahu alayhi wa sallam akka fakkaatu miti. Kanaafuu galatooma baarakallahu fiikum oduu kara kanaan laaltan bareedaadha jeetii yaada. Ustaz keenya barakallahu fikum namni akkana yoo ragaa waa walii dhiyeessee waa walii himee waa walii hubachiisa wanni maaltu mee irreecha keessatti dalagamaa ka jedhus ture kanumaa fi maal fa'a namni hubachuu qaba. Ayyee yeroo geessee gaafii yoo qabaattan isheen gaafii hin qabu. Sheekni Sheek Jaafarri ofillee qeeqanii ofillee gadi buusanii akkaataa laafissa qabuuf akkaataa namni osoo hin ifanne yookiin ammoo inaa osoo hin mufanne waan barsiisuu qabani itti barsiisanii akkaataa nama isaan itti deeman kun. Olomaayota biroo yookiin ammoo ibn sheekotuma birootiif akkasumas ammootu jammaarii maal jedhanii isaantu akkaataa isaan itti ka'an sanatti namoonni jalqaba yeroo dhimma amantii barsiisan rakkoo guddaa akka ta'aa jiru feesbuukii kanarratti akkaataa namni itti dhiyaate waa itti barsiisu. Nyaannillee kafitfituufiitu jedha warri kunillee namni sagalee miti midhaanii miti kan nyaattu fuula namaati kan nyaatamu akkaataan amma ani wanti tokko wanti galatooma jechuun barbaadu akkaataan isaan itti dhiyeessan Sheek Jaafar itti dhiyeessan hedduu namatti tola. Ulfaat galatoom umrii dheeradhu akkanatti yoo barsiisan qofaadha. Namni waan gaariillee waallee fudhatee kan deemu sanaadha maal ta'a jechuudha jibba mataa. Namoonni tokko tokko kan deemu sanaadha maal ta'a jechuudha jibba mataa. Mee namni kun Nasri muutuuf godhe. Sanaadha maal ta'a jechuudha jibba mataa. Mee namni Nasri muutuuf. Itti fufi yeroo. Okay, Nasri, thank you. Kanaafi wantoonni akkanatti warroonni dubbii amantii aariidhaan dhufanii hin beekna jedhanii dubbachuu irra fakkeenyaaf duratti tokko anuu siif gahaa si amansiisuu jedhaa ture. No, it doesn't yet. Fakkeenyaaf duratti tokko Nasri maaf hin cufne siif gahaa si amansiisuu jedhaa ture. No, it doesn't yet. Muutuuf godhe. Eege akkasii miti ati itti fufi yeroo geesse. Ayyee kanaafi yeroo baay'ee ilmi namaa yoo waa barsiisu tokko tokko sirriitti dhageeffatee akkaataan itti barsiisan sun loojikaal bifa ta'ee yoo dhiyaate hedduu namatti tola. Ani akkaataa isin silaa namoota akkanaa kanniin kawaa barsiisuullee qabanii throughout the year yeroo ji'a waa dhufan kana qofaa miti. Yeroo baay'ee amantii keenya irratti yeroo barsiifamu amantiin hundinuu yeroo barsiifamu torbaanuma takkitti irreechas deemu kana yeroo barsiifamu maaf yeroo kana lafaa ka'anii kun rakkoo biraati yookiin ammoo jibbaa waan kanaaf qabanillee wanti jedhamee achirraa hiikan garaagaraa itti kennamu waan kana waan ta'eef waan kana warri amantii islaamummaa keessa jirtanii fi iddoo barsiisanitti continuously throughout the year ji'a kana irrumaayyuu dhiisanii ji'a biraa barsiisaa ganamatan jedhe sanallee jechuun barbaada. Ani yaadni isin kaastan loojikiin isin kaastan dhibbatti naaf ta'a. Shakkii takkallee gaafii tokko malee fudhadha. Loojikichi akkuma jirutti fudha waan amantiin jedhu sana. Kanaaf kanaa ol ammoo yeroo biraan gabu garuu yeroo biraa walitti deebinee waa hedduu isinirraa barachuu dandeenya. Amma fi hajaa biraattu na jira ba'uuf deema dhiifama naa godha hundumti keessan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Garuu yeroo Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hamza naaf barreessi gara biraatiin amma ba'uuf deema. I have some emergency issue. It's okay, wala garra khara. Okay, anilleen bakka dubuma sana deebisuuf hin seene yaada asirra kan galatooma ayyee hundi gadan bulayyan. Abu Yaya salamtani ustaz. Me buyan Abu Musab dimana kan Abu Musab akam naga. Abu Musab jechuun jadi fama.
Yeroon geessi ayyee hobbo السلام nyaatillee عليكم si hobbo ورحمة الله. Abu Musab nagaa jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaa bahaa jiru dhuftanii عليكم dhiifama guddaa السلام dhiifama ورحمة guddaa. الله. هاي أبشر 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 والله أبشر Waa حبيبي أبشر yeroo ركون قبل والله. yeroon geesse barti qosila waa gingilchina jenneeti Jaafaris nama sabboonaadha. Na- Anyways silaati deemuu baattellee gaarii madirakii aanarra dhiifteeti nama siyaasaa na I have goote. to drive. I have to Waliin drive for emergency Hamza reason. Dhiifama. Hamzaan sodaatiin waliin gingilchina wata akka sodaatiin. Laki Hamza namni akkanatti obsa godhatee waa kaayu kana waliin dhabani. Kanaafi I'm sure wanti ati jettu namni yoo beekta evidence wanti isaan jedhan suni ani hundaa ol hedduu namatti tola. Ani nama evidence harka qabatee evidenceedhaan deemu kamuu yoomillee sa'aa kamittuyyuu taanaan evidence sana waan disprove godhu yoo qabaadhe qofaadha kafalmuu ni danda'u. Evidenceeleen isaan dhiyeessan sunii fi atis evidence akka sociologistiitti jechuudha. Hojiin kun hojii ilaallatu kallattiidhaan waan ilaallatuun bal'inaan baaftee yeroo biraa walitti deebitanii mari'achuun ni danda'ama. Yaadni kenname garuu yaadota namoonni hedduun kennan irraa adda waan ta'eef itti tolan. Yeah, by the way, them okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustad Wan hiya kakali. Nulleen ciqilu matee san jala guddanne hadiisu makeessanii fi quraanu makeenya qara'aatuma guddanne dubbii aqidaa gizee taate jajjabduudha. Bakka sanitti gizee dubbiin aqidatti dubbiin baddi niin beeka. Garuu wanni irraa haasa'uu barbaade tokko ani bakka kanarratti namni hundinuu hubatuu qabu seenaa akkasumatti historical backgroundiin irreechaa kuni maal fakkaata politically, economically, sociologically, spiritually connection akkam hawaasa Oromootiin wajjin qabaachaa ture akkamitti dhufee ka'umsisaa maali waan jiru. Damisee bultum amma waldaa macaatuu lama namichi mataan isaatu waaqeffata. Dura from the very beginning anaaf inni waliin taanu. From the very beginning gizee lafarraa ka'uu referensiin inni guurratee dhufuu fi referensiin an guurradhee dhufu Northii fi South Poleedha waliin fakkaatu. Tanaafuu bakka sanitti an damisee bultum referensiillee godhadhee hin ka'u isa reject godheetiin deemaa jechuudha. Referensiileen ani furadhu yoo jiraate historically hududuba deebi'ee kaniin allaalu history kuushii laala. Inni separate godheetiti waaqeffatatti maxxansee amantii isaa support godhee Oromoo tana waaqeffattuudha. Islaamummaan bakka biraarraa dhuftee je'ee nama amanu. Islaamummaan nama Arabarraa dhuftee je'ee amanu. Namicha kana wajjin yaada isaa sociologically dubbiseetiti investigate godhee nama jibbaa amantaa muslimaatiif qabu. Waan ta'eef ani immoo nama laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah je'ee deemu waan hin ta'eef Oromummaati yammoo karaa inni hin taane akka hawaasni Oromoodhaa hubatu godhuun isaa dogongora guddaadha je'eetiin lafaa ka'aa jechuudha. Akka nama sociologistii tokkotti jechuudha. Siigalee. So that ani wanni an bakka kanatti illee kaasuu barbaade tokko maali? Irreechi hawaasni dhugaadha akka amantaa Islaamaatti amantaan Islaamaadha akka Jaafar jee obboleessi kiyya universaaliidha. Waan fedhe dura confront godhaa bid'aa fedhe haa ta'u waan amantaa Islaamaatii wajjiidhaan related ta'ee hin deemne guutuusaa reject godha. Waan amantaan Islaamaadhaa ganamaan reject goote immoo ani dirqama kiyya amantaa Islaamaa san jala niin deema yoo nin jee reject godhuun narra dirqamaa jechuudha. Maaliif hagan amantaa san furadhe mataa wajjiidhaanii fi miilaa wajjiidhaaniin itti seena malee miila tokko miila mirgaa kiyyaa kana ala kaa'ee tokko Oromummaa keessa kaa'ee lakkii walittiin araarsee jee hin deemu. It's completely unacceptable idea. Idea hin fudhatamne kun na biratti illee jechuudha. Garuu ani wannin an kaasuu barbaade bakka kanarratti Minilik gizee seenaa waan kanaa dubbisu. Ummanni Oromoodhaa akka Macaatuu Lamaatti, akka Booranaatti, akka hawaasa Sikkoo Mandootti, akka Odaa Shanan Oromoon qabdutti sirna gadaatti
siigalee hudduu duuba deebitee yoo laalte sirni irreeffatan irreechaan kuni not only thanksgiving jenneellee akka amantaa sanitti illee himti. Amata haariyarraa siigalee namni hundinuu hawaasni hundinuu kaalaandara mataa isaa qaba. Kaalaandarri maaliif faayidaa qaba waan jiru saayintifikalii san dubbifnee walitti deebi'uu dandeenya. Hawaasni kaalaandara hin qabaanne hawaasaa miti. Namni samarii qabaa, siizinoota lakkaawwataa, siizinoota san keessaa itti ba'uuf qaaxaroo walii qabuutu jira. Sinigalee itti wal yaadachuu jira, waa walii itti deebisuutu jira. Kaalaandara kana lamada deebi'ee siizina roobni itti dhufufaatu jira. Amata haarii isaati malee amata amantaa wajjin wal qabatu miti. An rifaransumaan dubbisee laalee hunda keessatti gizeen kara hudduubaatti deebi'ee laalu. Maaliif waaqeffataan amantaa wanni irreechaa kana maaliif fudhachuu barbaada? Lamada irreechaa kana ka fudhachuu barbaade amma bakka tana gurra naa banaana dhageeffadhaa yaa ustaadota kiyya. Amantaa ayyaana haariyaa kana namni fudhachuu barbaade dura Miniliki san dura hin jiru namni. Bakka isaan itti irreeffatan kanarratti dhaqeetiti maal itti dhaabanii waan Oromoon jibbitu jechuu hin danda'u waan Oromoo faalleessaa dhaqanii tulluu isaanii irratti waan amantaa inni qabu sanir dhaqanii itti dhaaban bakka sanitti. Oromoon tulluulee inni qabu san hunda dheessee biraa deeme. Malkaa isaan itti fayyadaman san dhaqee ximqatii je'eeti bakka san bishaan san irraa fudhata. Bakka isaan itti baay'atan. Normally yoo gaafattanii abbootii teenya hudduuba deebitanii afaan wanni oraalii yoo dubbistan maal isiniin jedhan malkaa isaan itti irreeffatan san irra dhaqaniiti qeesiin irra dhaabbatee bishaan itti facaasee isin hundinuu kiristaana taatanii jirtanii deemaa jaan. Oromoon waan kana hin barbaannu je'eeti dheessaa biraa deeme. Namni bakka san ayyaana san irratti argame immoo ni ajjeefama, ni fannifama. Abbaan ayyaanichaa sanis ni rarraafama ture jechuudha. Oromoon akka sirna gadaa isaa san akka sirna durii itti bulu san akka inni hin kabajne godhaniiti irraa facaasan. Gadaa akkamiin facaasuu qabna jedhanii irratti wal tahanii jechuudha. So ani Oromoonis, sheetonnis, beeytonnis akkasumatti dubbistoonni seenaatis, qorattoonni seenaatis wanni isaan baruu qaban kanin an je'ee amanu tokko maali? Oromoon ayyaanni haareen inni kabaju akka hawaasa isaatti eessa jira? Eessa jira? Hawaasni kuni gadaa inni lakkaawwachaa dhufe amata 4,000 jechaa jira. Amata 5,000 jechaa jira. Amata 3,000 jechaa jira. Sirna gadaa sana keessatti kaalaandarri inni qabu eessarraa eegalaa? Mee bakka kam jira? Maaliif cambalaalaa wajjin wal fakkaataa? Maaliif ayyaanni irreechaadhaa masqalaa wajjin walitti dhufaa? Hoggoyyuu jechuudha. Maaliif reflect godha amantaa lamada deebi'ee maaliif warri amantaa waaqeffataadha? Maaliif ayyaana amantaa fakkeessanii Oromoo irraa dhiibanii? Osoo warri abbaa gadaadha wanni kun amantaa miti je'ee jiru. Osoo bakka kanatti mukarratti dhadhaa dibuun hin jiru osoo je'u. Wanni kun hayyooliin teenyaa fi abbootiileen teenya rabbiif galata takka ammoo ayyaanuma san baga yaa rabbii kiyya ayyaana baraa haariyaa kanarraa kanatti nu jijjiirte jedhanii osoo jiranii maaliif waan kana kabajan waan je'u kana qoratamuu qabaa waan je'u malee amantaa diin islaam duratti takka ammoo amantaa muslimaa dura dhaabbachuudhaaf miti kanillee naa beekamu galatooma ustaada wallaahi galatoomin siin jedha ustaada Jaafar Bayaan. Ustaz nu dhagayaa ruulaati. Ayyee dhaga'uutiin ture yaa dhaga'uun jira. Anis waan hamsaa sanarra waan xiqqoo tokkoon isinii dabalaasta. Gaafii kanan dura yoo kaasu gaafii irreechi akkamitti jalqabe eenyutu jalqabe jedhe wanti kaasuu fi deebisaa akka keessanii kaalaandara illee naa qabadha. Ani amma bakki guddaan ani irreecha ani wannin ani completely itti fudhadhee ayyaanni haareenyi takka ammoo hawaasni Oromoo kun saba bal'aa saba miliyoona 60 gahu sana booda hudduuba yoo deebitee crude deezireetii isaatii fi barzireetii isaa yoo fudhatte hawaasa Horn of Africa irra jiru irra guddaa. So
Kushatikii represent godha. Kushatikii represent yoo godhe history piramidiitii fi history middle eastii kana occupy godha. Tanaafuu yoo akka yoo deebine amanni haareenni Oromoon kabajaa ture eessa jira waan jiru. An amata haaree isaati malee amantaa wajjin waliin qabatuun jaa loojikali akka hawaasa akka nama soosiyoolojii tokkotti akka nama hawaasa kana qoratutti jechuudha. Kanuman jedhaa mee kanallee haa nu deebisu ustaanni keenya galatooma dhiifama. Achumarratti kan dabaluu barbaade gaafii akkas jedhu yoo kaasu wanti tokko kaampaaniin tokko yoo ijaaramu abbaa qaba. Abbaa qaba. Amantaa waaqeffannaa akkuma isaan naa dubbisan kana Oromootu uumatee amantaa ganamaa ta'a Oromoo jedhu. Warri waaqeffata. Oromoo guutuuyyuu amantaa Islaamaa tana itti dhufee fudhate malee Oromoon dur waaqeffataadha jedhu. Oromoon ammootu sirna gadaatiin wal bulchaa ture. Sirni gadaa kun hundaafuu seera tume seeraan bulchaa ture. Sirna gadaa yoo jennu kuni sirnaadha malee amantaa miti. Sirni sirna. Diimokiraasiin ka irraa fudhatame sirna gadaati yoo jedhan diimokiraasiin amantiidha miti. Sirna ka ittiin Islaamni illee jala bulaa jiru. Waan isaa ta'e fudhatee diimokiraasiin illee waan itti si ajaju waan amantaan kee hin feeneef Islaamni diimokiraasii gaafa jedhame mirga kee gaafa jedhame inni dhiisa. Waan shari'aa amantiin isaa isa dhorkitu. Waan amantaan isaa sirni gadaatis akkasitti tumatte Oromoon. Hundaafuu akkasitti tumte. Tumuu bira dabartee waggaa waan haarawa dhufu faantuu faandiddee jetteeniiti. Faantuu fi faandiddee jetteeni faantuu wanni jedhan waan gaarii waan ummata fayyadu waan ummanni fudhachuu qabu waan qabachuu qabu waan itti fayyadamuu qaban. Faandiddeen ammootu faandiddeen waan hamtuu waan ummanni ofirraa fageessuu qabu. Haala kanaan sirnicha haarawomsaa dhufanii jiru. Hamza dubbiileen ati kaaftu hedduun isii dubbii baay'ee bareeddu. Haala kanaan sirna gadaa haarawomsaa dhufanii jiru. Ammaan tana sirna gadaa abbootii gadaa warri ati jettuun kun kan Islaama ofiin jedhullee ka biraa kan waaqeffata ofiin jedhullee warruma jala kana lamaan jidduu deddeema sirni gadaa Islaamumaaf waaqeffata ofiin jedhu kana jedhu. Abbaan gadaa. Oromoon gaafa sirna gadaa tumattu abbaa gadaallee tokkocha kaawwatte. Amma abbaan gadaa kutaalee Oromoo guutuutti abbaa gadaa siif komando jedhu abbaa gadaa Machaaf Tuulamaa jedhu abbaa gadaa Booranaa jedhu kun cufti abbaa gadaa jedhu. Dur ammoo Oromoon caasaa isaa kaayatte jechuudha. Caasaa sirna gadaati kun cuftu. Amma fuudhee ka abbaa gadaa ofiin jedhu kunillee waaqeffata uf galcheeti. Sirni gadaatu ka waaqeffataa ta'e. Irreecha qofa osoo hin taane beekadha. Irreecha qofa osoo hin taane sirna gadaatu ka waaqeffataa godhu deeman. Ani ka gaafachuu barbaadu sirna gadaa qofa osoo hin taane waaqeffata irreecha kana eenyu jalqabee qofa osoo hin taane amantaa waaqeffannaallee eenyutu jalqabe tokko. Akkamiin jalqabe akkamiin waaqeffatamaa ture iyyee amantaa Oromoo ganamaati jedhamee jira. Gaafiin kun gaafii warra amantaa kanaa amantaa waaqeffannaa qabuuf ta'u. Gaafiin kun gaafii warra amantaa waaqeffannaati. Kabiraa sirni gadaa ka tumame Oromoon ittiin ka wal bulchaa ture ka sirni abbaa irree harkaa balleessee Oromoo gargar facaase waan Hamzaan reefuu kaafte odaalee Oromoon itti seera jalatti tumataa turte odaalee 5 ture. Oromoon ka godhaa ture yeroo san hayyuun seera gooroo tumatee qubsuma isaatiin nama isaaf ta'u kennatee hunduu bakka kana wal ga'ee odaa nabee, odaa roobaa, odaa bisil, odaa bultum, odaa roobaatti jedhanii bakki seerri odaan hangafaa seerri itti ol gahan. Caaffee madda walaa buutamoo bakki itti seera tumatan. Uummanni kun yeroo kana irreeffataan turre irreessaa fi miti ka ol gahaa ture. Irreessaa fi miti. Sirna kana tumachuuf rakkoo Oromiyaa guutuu keessa kutaalee Oromiyaa gosaalee Oromiyaa kana keessa jiru wal qoratee waan jiru wal beeksisee seera wal fakkaatu tumatee seeraan naannoo isaatitti galuudha ka ture. Irreechi kun eessaa dhufee eenyu jalqabee wannan jedhee gaafii kana kaasee wantoota kanaaf san keessatti isheen hedduu galatooma ulfaadha. Namni yoo bal'inaan akkana namaa kaase abbaan fedhe isinirraa fudhata abbaan fedhe.
Yoo diifinitti shirkii dhaba kasan hin dhaabatin haettani nam tokkollee isin dhaga ka sheekaatu isin harkaa ka'ee dhaga waan himayyuu laalu. Sirriidha. Dubbiin agartu akka amma isin lafa keettan kanatti waan biraa waan irra isinii dabalu qaban. Bakka sani wantoonni amma godhamaa jiran maalidha? Wantoonni iddoo sanin raawwataman maali? Akka malkaa dhaqanii marga facaasu, margaan bishaan ofii facaasu. Akka aanan fidanii laga geessanii aanan irraa naqanii bishaan itti waraabu. Akka bariisaa sanitti guyyaa har'a irreechaa guyyaan kun guyyaa kaan illee muka jalatti wal gahanii muka jala bulanii muka sanitti illee waa dibu. Kanneen olumaa'ii lafa kaaniiran guutumaan guututtuu jechuudha. Wantoonni keessa godhaman kun shirkii wanni jedhaniin illee kanneen. Akka kaleessa warri gadaa sirna gadaatiin wal bulchaa ture sirna gadaatiin walirra deemu sun seera ofii tumatu qofa seera tumachuu qofa deemu osoo hin taane wantoota keessa geggeeffamu jiru kana. Wanni rakkoo gurguddaa fideetiin dhufe. Kanuma sheeka keenya itti fufaa Abu Musaa billeen turanii shayni gaafii Hamzaan isinii kaas irratti illee waan dubbadha. Ani gabaabumatti waa'ee gartee amma inni dubbatu kana gama achi fageessanii waan kana akkasitti beekuudha san karaa kuush geessu maal sanirraa beekumsa hin qabu. Ani waan beekumsa hin qabne sanis beekumsa hin qabuun siin jira. Ammoo maaltu jira beektaa waa'ee irrachaatii fi waa'ee amantii akkuma waliigalaatti ilmi namaa hoggaa hundaa'u waan takka tarabbi jedhuun qabaatu kana gartee waan isaa olii takkaa waa godhaanii beeka akkasitti uumamee jechuudha. Oromoonis takkaa nabiyyiin ammaan dura itti dhufee faa ta'uu danda'a hin beeknu waan irraa beeknu takka illee hin qabnu. Maaliif rabbiin nabiyyoota uummata hedduutti ergee jira 200,000 wayi ergee qajeelus ni jira. Exactly jala murree itti ergame maqaan kana jechuu baannus amantiin isaanii amantiin waaqeffataa kuni xiqqoo gama gartee rabbiin tokko jechuu kanatti waan haalaan rabbii tokkicha jechuu kana waan deemuuf something to do with gartee amantii ammaan dura isaan qabaachuu turan eesara revolution godhee wanni kun as gahe ani beeku kana. Ammoo waa'ee irrechaa kanarratti hoggan yaadatiif kannu islaamni maaliin amantii jaa like islaamummaa keessatti amantii jechuun ibaadaa jechuun uuma rabbii wal qabate jechuudha. Maqaan rabbii kanaa wanni sun ibaadaa yookaan amantii. As longaas maqaan rabbii kakoo taate. Fakkeenyaaf ayyaana irrechaa maal gootaa jettee yoo gaafatte Oromoo warra gartee afa taarikii kanaas guyyaa galata galchannuu dukkanarraa maaliif ayyaanni irrechaa zamana gartee Addis Amatii zamana gartee masqalaa kan dhufa qo'atu taate because bakki qubsuma jara lamaanii wal fakkaata. Yeroon gannaa hadabaru yeroo kana. Tanaafu gannarraa dukkanarraa kara gartee ifaanu dabarsitee jedhanii sa'a isaa waaqa galateeffatan. Waaqa galateeffachuudha jechuudha. Eenyu isaan ustaad eenyu isaan? Oromoon warri gartee Oromoon gartee waaqeffataadha. Asliin isaadha akka gaa warri seenaa jirutti waaqeffataadhaami. Yeroon waaqeffataa East Africaatti gaa yeroon gannaa kadabaree birraan bari'u ji'a kana jechuudha. So ji'a kana gartee uummanni Kiristoo kunis uummanni Kiristoo Itoophiyaadha lakkoofsa kophaa qabanii isaanis lakkoofsi isaanii amanni haaroomus birruma kana masqala ka godhanis birruma kana gaambee waan yeroo birraan baree kana yeroo akkasiiti jechuudha. So wanni kun walitti dhufiinsi kun waa hedduu ibsuu danda'a yookaan ammoo akka Muhammad Hassan joo Muhammad Hassan kitaaba isaa kana kitaaba kana dubbisaa the Oromo and the Christian Kingdom of Ethiopia kayo qaba achirratti illee inni illee waa'ee sirna gadaatis waa'ee amantii Oromoo xiqqoo hedduu miti xiqqoo ni dubbata waa'ee amantii Oromoo irraa kan inni irratti haalaan xiyyeeffatu gartee ayyaantu waan jedhamu kanaa fi waan akka gartee abbaa muudaa irratti xiyyeeffatee dubbata jechuudha sirna gadaa keessatti importansii waan qabu sirnummaan gadaa mataan isaa poolitikaa duwwaadhaa miti akka amantuu yaannu kanatti sirni gadaadhaa poolitikaa gogaa tokko waaqa keessaan qabnee miti waaqa keessaa qaba akkasumatti waaqnis ni jira keessa waaqa gartee gama dhimma waaqaa ka gaggeessu abbaa muudaati gama biraa poolitikaalii waan ta'eef ka gaggeessu abbaa bokkuu maal akkasii tartiibaan jira jechuudha. So abbaan muudaa sirna waaqeffannaa keessaa kophaa hin jiru. Kanaafuu amantiin gartee waaqeffannaadha ayyaana akkuma amantii biraatti qaba jechuudha. Ayyaana richuwaalii gartee riilijeesii ta'e jechuudha gartee ayyaana gammachuu uuma fedhee hojii wal qabatu waaqaa hojii wal qabatu. Thanksgiving jechuudha galata itti galchan. Kanaaf
amantiirraa qullaa isa godhuuf ragaa barbaachisa. Ragaan dhufuu qaba. Amantiidhaan ala wanni kuni jennee waan takka fiduudhaaf san ragaa haga ammaan agarreen. Abbootii gadaallee eegummaa poolitikaan gartee hammaate boodaan haa gartee gaa namni illee warri kiristaanaa protestaantiitis warri muslimaatis hin dhaginaadhaa waan jiruuf nama Oromoo hunda achitti harkisuudhaaf jecha amantii miti jechuu danda'a malee amma asliin isaa amantiidha jechuudha. Kanammoo waan yaa'ii duraa fi qabsoo fi maalii duraa yoo laalte hundi isaa amantii. Warri barreessellee Piroofeesar Maaroo ati jettu hundi isaa Oromoo Thanksgivingidha. Artikilli gartee weebsaayitii xiqqishoo irra jirullee Oromoo Thanksgivingidha gartee rabbiif galata galchan. Asloongaas rabbiif galata galchan ibaada khalas. Asloongaaf rabbiif galata galcha jette rabbiin sun rabbii dhugaa ta'e rabbiin sun rabbii dhugaan tahini ibaadaa jedhama. Ibaadaan immoo karaa rabbiin je'ee fi karaa nabii sallallahu alaihi wasallam irraa dhufte qofatti ta'uu qabdi islaamummaan amanaa jechuudha. Islaamummaan tokkos amana. Kun bara akkuma isin jedhe rakkinni kuni islaamummaan hatta bar sikular gartee siistama amma jiru kanas bar sirriidhaa ittiin fudhattu bar. Ni diddi bar waan garii isiidhaa ooqa fudhattellee garii ni diddi sirnuma dimokiraasii jedhamu kanas. Fakkeenyaaf sirna dimokiraasii kana keessaa waan hedduu waan islaamaa wajjin wal faalleessu jira jechuudha. So akka irreechatti garuu irreechi amantiidha. Irreechi amantii waaqeffataatti wajjin walitti hidhata jabaa qaba. Kiristaaniitiin ayyaana irreechaa guututti balleessuudhaaf tattaaffii gootee godhuu dandeessi. Maaliif lola Oromoo wajjin lolaa turte kiristaaniitiin. Lola san keessatti aadaas tahee ayyaanas tahee waan fedhes dura dhaabbattee balleessuudhaaf qabsooni gootii jechuudha. Ammoo ayyaanni irreechaa boodarra eessatti hafe? Irreechi guddaan eessa jira amma? The center of Christianity eessa tuulamaa jira jechuudha. Shawaa gartee shawaan seentara mootummaa kiristaana Itoophiyaati yeroo dheeraadhaaf. Minilikilleen shawaan ugusuuf hin jaa jechuudha. Shawaa keessa jechuun irreechi guddaan ka jiru. Booranaa miti warra waaqeffattummaarra ture hageelaa irraan tana karrayyuu miti warra gartee hageelaa ammaan tanaa waaqeffattarra jiru. Ustaada bakka kana la akkas osoo hin tahiin Oromoon malkaa inni itti irreeffatu tulluu inni itti irreeffatu sosaayitiin hundinuu akkuma maccaa bakka itti irreeffatu qabaa wanninis booranninis warri karaa Jimmaa fi warri Wallaggaa fi Lakki from the very beginning irraa dhorkanii mancaasaniiti akka inni hin kabajne godhan malee namuu odaa akka isaatti qabutti inni irreeffata ture. Tulluleen fi malkaaleen ni jira. Kanaafuu ati amma ani waan si gaafadhu atuma kanaahu maali ragaan kan kee ka irreecha kana amantiirraa itti isa baastu sun maali ragaan kan kee soorsiin kan kee maal dubbisaa ka bessa carraa nuu kennuu qabdan xiqqaa. Ustaadaaf kana. Okay afudhata. Shabakaa yeroo hedduu na baasee deebi'aa ture. Sorry afan. Dhiifama guddaa garuu. Dhiifama lakki dhiifama keessan irraa nu hambisaa. Dhiifama. Sirriidha baay'ee haasa'aa jirtanii waa'ee irreechaa kana namoonni gariin amantama islaamaa kana keessa iyyuu namuma taa'ee irreecha qofa eeguttu jira guyyama irreechaa qofa dubbachuuf. Guyyama irreechaa qofa daawaan illee guyyama irreechaati waan biraa jidduu tanatti fidu. Kun nama fitnaa qabsiisu malee nama amantaa oofuu miti. Irreechi maali? Baay'ee taarika isaa wanni qoratan hin barbaachisu. Addunyaan tun osoo nabiin kennan ergamin dura alayhi salaatu wassalaam miliyeena meeqa ka islaama biliyeena tokkoo fi miliyeena 800 ka ga'u addunyaa kanarratti akka waan irreechaa kana qaba. Paakistaan, Indinuusiyaa, dawlaan islaama Maleeshiyaa, Singaappoora kulliin isaanii walgayii akka irreechaa qaban akka iidatti qaban. Eega rasuulli keenya ergame sallallahu alayhi wasallam fakkeenyaaf nu kanuu dandeessaa fakkeenyaaf doolaan Indoneeziyaa ayyaana akka irreechaa maali maqaan isaa nu kanuu dandeessaa? Lubaab jedhama karaa achi keessatti ka dalagamaa ture Lubaab Paakistaan keessatti. Waggaan gabbaran miliyoonaan dhufanii Lubaab ta jedhamtu san eenyu waadii Karbalaa fa'aa akka waanuma akka Karbalaa fa'aa cuun jetti. Akkama akkanaa kanniin Karbalaa amma taarika isii yoo teennee haasoyne shabakan na baasa mataa mataan isinii himaan
qoratamee jechuun osoo rasuulli keenya ergamin kulliin dawlaa addunyaa waan irratti wal gartu waan irratti wal qunnamtu qabdi. Fakkiif jechuudha. Eega nabiin keenya ergame ammoo alayhi salaatu wassalaam hawaasuma Oromoo keenya kanattu irreechi akka waan amantaa hin ta'ini akka waan hawaasa Oromoo diiguu tokkotti eewwama irreechaa kana sanawiyyan qaddasan. Nabiin keenya wayita ergame akkaataa itti wal geennu nu barsiise. Isiniimu akkaataa itti wal geennu, akkaataa qabeenya itti oomishnu, akkaataa siyaasaa itti oofnu, siyaasaa kijibaa kanaa miti, akkaataa addunyaa itti bulchinu. Kulli harkaa qabna nu ummanni Islaamaa eega dubbiin dhandhama'ee jedhe irreecha malee hin ta'u jedha. Irreecha malee wal gahin. Wayita irreecha haa dhaqu jenne kaleessa nu. Kaleessa irreecha dhaqaa jedhaa turre beeytanii. Hin galuuf ummata gariin siyaasaan gariin xaawulaa jala dalagama gariin xaawulaa gubbaa dalagama. Oromoo ammoo siyaasaa xaawulaa gubbaa malee xaawulaa jalaan beektu isiniima. Irreechi zamoona kanaa maalitti jijjiirame? Amantarraa siyaasatti jijjiirame. Amantarraa siyaasatti. Ijoolleen teenya parsantii 100 harka 90 yoo jedhan danda'a qabsoof deeman irreecha caala. Amma yeroo ammaa kana irreechi bu'aa inni Oromoo buusumoo waan inni Oromoo miidhattu caala jettanii kitaabaa mi bara taqaariida daqiiqaa amma Abu Mus'ab kaleessa dhaqaa jedhe irra jijjiire jedha gariin isi kun kalaama shokolaataati. Waan Qur'aanan ta'in waan hadiisan ta'in daqiiqaan garagalchina siyaasa akkana jirti duniyaan argitanii wannummaan rakkinnummaan sanawiyyan irreechuma kana qorataa oolluuf maali inni kan godhu irreechummaan kun hadaaraa Oromoo keessa hin jira osoo nabiin hin ergamin dura hadaaraa Oromoo san islaamummaan diigdee jirti bakka diinii kennan wal tuquun badhee tokkon falmachuu barbaadda akka nabiin itti si falmachiisuttu jira laa ruuha kee kennitee qabeenya keetii irratti. Kanaan ala ammoo sanawiyya waan irreechaa qofa ol qorqoduu dhiifne waan miliyeena katalaynu ka irreecha caalu ka irreechaan alaallee jechuudha. Kun addunyaan bakka biraa jira nooma irreechaa sanawiyyan irreecha ani isinii makaraa gabaabaa. Akka raa'ii Abuu Mus'abitti nama biraan fuudhachiisu. Irreechi maali amantaadha. Shuuriidha. Amantaa wayita jedhamu kana xaawulaa jala dalagama amantaa miti jedhama. Siyaasa tuttaata xaawulaa jedhama kun amma. Siyaasaa fawqa xaawulaa kana ammoo shokolaataan soban amantaa miti walgayii Oromooti maali kun siyaasaa xaawulaa gubbatti xarabbeezaa gubbatti dalagamu kun. Siyaasaa xaawulaa jalaa qorannee wayita laallu amantaadha. Amantaa kana keessa maaltu jira? Inda geessisaami? Inda geessisaa? Yaa ni dhagama. Bayee deebi'a shabakannatti deebisa. Inda gaamame. Sagaleen na deemu jira jira. Nagina dhugaa beeku. Sagaleedha. Ayyee. Gaafii kiyya gaafadhee gaafadhu eenyu gaafachuu feete silaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani nauma ollaa kiyyaa kana gaafachuu barbaada. Warahmatullahi wabarakatuh. Jaajafari. Dubbiin olloo mataatu kanuma manuma dhayxee hore. Rahma haatu muradhu shabakanna darbaa dhiifa. Haatu muradhu. Obsi kaya Rahma obsi. As deebi. Ummata hawaasa Oromoo ka Islaamaa kana gariin maa dubbiin hin galle bara. Wayita ay dhufanii warra Arabaa dhufettu bakka qabatan jedhan. Eenyuuf jedhan dubbiin mafuumaa manxuuqa qabdi nu teennee fakkarree halallee akka siyaasatti beeyni. Warri bakka Arabaatii dhufe nuyi Islaama. Kuni beeka. Nuti Islaama. Nu haqa yoo dubbanne Oromoo wal dhabna waliin dhabne. Irreecha kalee dhaqaa falmadhaa jenne. Tayyib. Halalchuu miti isa badhee isaa dhaqanii. Irreecha kana irreechi kun amantaadha shuuriidha amantaadha. Waa keessatti da'awaaf namni dhaqu da'awaa itti godhuuf da'awaa jechuudha abboonni kun haraama jedhee hin dhoggine nu ar'allee hin dhoggine ammoo Abu Mus'ab akka ra'ayitti isin jaalattanii jibbitanii irreechatti walgayanii akkanaan sirbanii dannasanii wannaa jechuun sha'aa'ira irreechaa guddisu amantaa waaqeffataa guddisu baay'ina jechuudha. Hadaaraa isii guddisu. Hadaaraa Nabi Muhammad gadi lash godhu. Kun dhibbarraa dhibba shuuriidha.
كن شريعة إسلام الرد بكي نكايا ميجرا نقفها مت أرومو إسلاماتي مت الدنيا إسلامتي ديبتي إندونيسيا مليون إبلا ما في مليون شنتم نكاجو إسلاما برسنتي دبرا سجلتمي سجلتو كام باكستان مليون إبلا ما إسلام ماليزيان أكاسي سنغافورة كلين عربا مت عاجم هدارا دولان دلي دول إفته هدارا دوران دلي والتجي دوران دلي أرجتني إفته وان أمانتانا بين اتفاقين طريق سنين دلائد أرقام سيساجرت سجران اقتصاديا سياسيا اجتماعيا كل شيء سجرا أتيك إرّيتشو مفارس نكانا نمني وانياتو دبيركت نمني بعد ما تك نمني أمو فضاء أمر قباتا وفي حدارا دور الله فقته ننشنكنا واني دلائن وامراتي إرّيتش جالتني جبتني أمانتي سن أيتني إسا قدسو جتشونين هدارا أمتا كنا قدسو ورمي إرّيتش والناجر كون إرّيتش أمانتامتي إنوف جدن بيا عرب الراقالي بيا إنوف جدن واقفتو كنما برسنتي دي برا نما لمن تو إثيوبيا كيستي إسلام برسنتي دي برا حركة سديتما تيا حركة سديتما كنا عرب الرادو فجر إسينيون قلين نوغالي جرا وابا أغرى كان أفوان تيف قبسون كين أمانتا كيناف أكما أرومم ماف قبسوين سنت أمانتا كيناف قبسوين أمانتا كينا نمني أكتو كلين بربانو نمني أمو وان حكمة تنا إسيني جده رابو تنا جده وان بين التسينو تنا تكتي جرا قلولي تنا تدفع قلولي نبيتني متي هولا الكاسي هولا برارين هولا أبي برارين جدود harraage silama taa'ee laala sila cululleen tunuu kooluu qabdi anillee yoo barareen maali jedhee hoolama guddoo tanatti kottee rakkise dhaqe hooraallee ol fuudhuu dadhabe jedhe kotteellee keessaa baachuu dadhabee tiiseen achirratti qabee ijoolleen taphadhaanii jedheen harraagessan waan amantaa irraan beeyna beektanii na kamina waan shari'aa irraan beeyne ulamaa agaafadha ulamaa ويت نكاح سنيهن شيكوتا وامتم نم كرادم وامت شيكوتا وامتن ولولا العلماء لكان الضعفاء ولولا العلماء لكان حال الناس كالبهائم وسو علماء الدنيا تنرنجراتين كل نساء زنان دي مبنين آدم نمن حلال حرام التيم منجرو وان كانت